dubbiin naa ta'uu diddee ammas istaayilii isaatiif yoonni isaa naa ta'uu diddee neehi jechaani ture. Hoggaan an neehi jehuun haadhatti dhaqeet bu'aa miidiyaa gubbatti gaafa dura inni walaansillee fitti kaa'ee fi ajjeesa joosan yeroo jalqabaatiif gaafni an neehi jee isa gaafadhe gaafa saneetti. Gaafni jalqaba ani neehi sin fadhu jennaan qabattoo fitti kaa'eetti. Gaafa itti aanu ka'eetin haadhatti sinfadhu jee bilbila jalaa kaasuu dinnaan haadhan irra dawwalchise haadhan na wanni godheetti. Duuba tidira kana mara kan jaalanne maasuu cinqeennaan ibsaa namni kun na jaalata akkam jeetin takkaan wanni jaanii kan akkana godhu kana waan kana maraan na qunnamu jiraatti. Haasofni kun marti mumabbaan ni gargaara isinin ja'atuma beekadhoon ishii wajji haasawaa isni galee ishii wajji haasawaa eega qaaditti haasee booda ishii wajji kana mara haasee jechuudha. Duuba eenyurra si jaalata qaadii yoo akkamiin wal bartanii jeetan gaafis eegalee waa'een qaadii waliin ishii wajji akkamitti akka wal baranii iccitee ishiitti waan ta'eef nan galchuu haasawuu irraayis hin fadhu hayyama ishiittiin ala irraan haasawu. Hoggaa tana duuba miyyoon tun maal keessa akka jirtu adda baafadhe. Miyyoon dirqamtee jaalala isaatiin dirqiin isa jala akka deemaa jirtu adda baafadheen. Guutumaan guutuutti dhibbaan dhibbatti dirqamtee jaalala isaatiin. Jaalala isaa osoo hin qabaatin bakka dirqiidhaan isa jala akka isaa jecha deemaa jirtu adda baafadhe. Aboo ibsaa naan jette wayyeen jeen itti fuudhaa naan jette. Bara itti fuudhaan maan baanu bara. Gaafuma silaa footoon ishii gabbaatee jendaan oo'aa jiru kana. Isa kana maaliif tokko irraa itti fuune? Maaliif akka inni fuudhu irraan goone? Maaliif akka na dhiisu hin goone naan jette. Akkana naan jette bitee ammasii nin jaaladhaa bari naan jette ammas. Ani yoon kijibee guyyaa kiyyaan kanaan nan oolchin. Oduma akkana naan jettu jechuudha. Mi ittiin dhaadhe nama akkamii mi'ati nama akkam jaalattaafaa jechuu eegalee nama waqaawaa hedduu na naasisa. Ani yaala beekadhu yaala suuqii. Nama akkamii bakka muudiin ishiitii fi muudiin isaa walumattuu yaa'an bas. Hoggaan haasofsiisee wanni jiru na waraabdaa naan jette lakkii si waraabuun jeen. An nama yoo si waraabuu barbaade wallaahi si waraaba jeetan si waraabisa si haasofsiisa malee yoo haasawuu barbaade kootu liibii wajjin seenne arraa kanatti fide akkatti. Eega dubbiin tun dhoote maa dhoosanii angizeen eeggatu jira maa dhoosan jeeni inni kootu wajjin haasofna jee fidee liibii wajjin seenne jechuudha arraa waliin. Eega muudiin walitti nu yaatu jette miyyoon tun akkam godhuu qabna nama kanaan yoo lafaa ka'ee nu kenna hin akkam inni sadarkaa inni irra jiru sana agartani. Kanaafuu mammabbaan kanatti ka'ee yoo mistira kana miyyoon tun sin feetu lafaa jee ka'ee hime mammabbaan kunis nan fadhuu na dheessa haguma amma nutti mataa qabatee suuta sobaa jiru kanatti jechuudha. Duuba booniyyaati nama akkamii nama likkiitiyyaa nama karaa isfaaltii kana gubbaarra bakka jaalala kanas qoomatiinis waamaraanis xiqqashoo nama akkatti keessachi kute kanallee miti ustaanni fiqiriin beeku naan jettiin dhugaa ustaanni haasaawwan beeku isa moo durriyyee qaadii jedhamu san gartee kashii jana jira kamturra fiqirii beekan jeen anis baala geebar kun haasaawwan beekotti dhalaadha inni tatte takka dhalaadha. Sigalee tawwanas hin beeku inni hadiisa keessatti akkana ja'amee jeetumatti haasaa. Kun immoo asiini achiini akkasii fiqirii lubbushoo ja'anii miyyoon immoo jaalala akkasii san uffatuu barbaaddi. Sadarkaa ishiin irra amma jirtu kanatti ni beektan. Dhibbaan dhibbatti isa fooyyessuuf isa wayyeessuuf itti fuudhaa jaartii isaati akka inni godhen ta'a maarreen hun jetti malee wallaahi watirlaahi booniyyee mammabbaan hin jaalattu dhibbaan dhibbatti kumaan kumatti illeedha kana muraatii beeka garuu isa akkamitti amansiifnadha. Amma reefuun tanatti dhufee nanii maare nan jedhe. Aboo? Ibsaa kiyya bareedaa kiyya asirratti dhiifama wajjini. Hayyee? Du'aa dhoysan